isaanii hojii haleeluu jedhu Iyyaasuus shubbisu nama dhibaa waldaa dhaqee ani rabbiin walaaf fisu sanii jarri reefu amma gartee hadiisa siin jedha hadiisna qabeen sunanoota sittaa wantoota kana keessaa waan shi'a sanuu maqaa namaa Facebook Google irra dhaqee maqaa namaa jalaa fidee bara waan shi'a sanuu hadiisa mee qabu eessarratti eenyu adeemu ummata kana waa beekatanisan nuti waan isaan waaqessanii fi waan ragaa isaan godhatan beekna waan nuti itti amannu fi waan ragaa godhannu hin beekan jarri Abraham isin godhu galatoma ijoollumaan guddisuu addaa sooti beenteen kuma sheekotiin tan jiran garummaa dadhabnilmaan itti guddisanii miti itti isin guddisnatu eebbifama shamara kan dhiirri wajjin haasawinaa olii wallahi haasawinaa koosti itti si arrabsuuf muutti si godhuuf amma achiifu yeroo mana bantanitti wanta kanaa dhuftee yeroo mana ergatee jira koo ergatee jira aywa John kami Jamila aye nana sajetti taish erga fede ke tai kosti dan oli niya softa Jamila Jamila salata na bira zana me jette demtena fakkaate nasra leen injirti rakkoon qabu yaa anis nan jira komenti nasra galato maaye sheek maal jenna sini ustazitti mo sheekitti jenna nasra akami wama feete jedhi komenti naguma eenyu jenni si waam nasra jedhi na waame nasraadha sirra jira aye kosti dan oli nasoni feta ana waliin mo Jamila waliin naasoof dare rakkoon qabu hundi keessa liyu nana ol faana kotta hundi keessa no mana tokkotti namaati okay eenyummaa Yesuus eenyu kan jedhu irratti naasoof taana waliin okay ani siif nanni esa Yesuus irraa nan fudhadhaati moo eenyummaa irratti ni haasoftan waliin eeyyee bakka tokkotti tun taane adda addatti wajjin naasa aye eshi sa guyyaa wal fakkaata guyyaa sa'aatii garaagaraa irratti ni haasofna fakkeenyaaf sa'aatii tokko waa'ee suu ergaa sofni sa'aatii tokko waa'ee Allah adda baanee kaane moo yoo adda baanee ka'e ta'e ta'u bakka tokkotti garuu wal bira qabee naasawu eeyyee rakkoon qof sa'aatii tokko waa'ee suu ergaa sofni sa'aatii tokko waa'ee naasa qofaatti jechuun laayivuma tokko irratti naasawu yoo yeroo garaagaraa irratti no har'a galgala kamisaaf jimaata naaf mijatu biifama wajjin kan kanarraa nufi guyyaa hundayyuu naaf mijatu galgala malee naaf mijatu har'a galgala yoo si mijatu ta'e ni haasofna borimoo waa'ee Allah haasofna ishi sita galgala har'a malee siif hin mijatu si galgala borii fi iftaanii naaf hin mijatu boreenyummaa Yesuus irraa haasofne guyyaa kamsii mijatare jimaataaf kan kanaaf guyyaa kamsii har'a galgala malee naaf mijatu gaa'un booda immoo sabiin karaa deemuu fi har'a galgala ni haasofta beeken jiraam guyyaa jimaataaf kamisaarraan kanaaf guyyaa kamsiif mijataa hin jedhe ashi baqa guyyuma fedhe borgalgala si mijata eeyyee naaf mijata borgalgala sa'a 3 irratti kohostiidhaan haasofna naafati eenyummaa Yesuus ergaa haasofne booda sa'a tokko booda immoo waa'ee Allah haasofna laayivii tokkotu addaan hin kutinii eenyummaa Yesuus eenyummaa Allah hin haasa'u maaliif wal biran qabu borgalgala eenyummaa Yesuus irraa yoo haasofne yoo adde kunne kaane rakkoo miti achi booda yeroo kan eenyummaa Yesuus xumurree kaane eenyummaa Allah irraa immoo ni haasofna rakkoon qabu ishi borgalgala bakka rakkoon qabu naasuna naafati koostiidhaan yoo bor eenyummaa Yesuus irraa haasofne iftaan immoo eenyummaa Allah borqidamina sanbata mo waya lani asofta aywa boryo eenyummaa Yesuus ta'e iftaan immoo eenyummaa Allah idame walittaan sine qidame waya Allah asofna borimo waya Yesuus asofna chud borgalgala eenyummaa Yesuus borgalgala waa'ee Yesuus idame galgala waa'ee Allah asofna idame galgala asofna rakkoon qabu raayoon deebiyyuu galgala asofna danda'a nanni kun eeyyee borgalgala eenyummaa Yesuus irraa iftaan galgala immoo eenyummaa Allah irraa haasofna olii gallee ash baqa kophaa kotta
Aye. Amma eessatti haasoftanilleedha Hosti haasofna. rakkoo miti fayyee. Maashaallah. Akkasi. Bakka adeemu rakkoon qabu. Wajjin mari'atta. Ayyee rakkoo. Maashaallah. Akkana jedhan. Ayyee. Maashaallah. Wallahi gobas. Yoo akkana taate malee mee jedhana. Wallahi billahi. Dirqamatti. Yaa silas arraba fayyadama beekamaadha beektanii haasaa sarratti arrabu macaala kun shakkii miti rakkoo miti garuu ni haasofna. Arraba fayyadama. Rahmatullah. Waalaikum salaam. Sagaduu fi deeme. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maaltu ture sagaduu fi deeme? Maami Omaatu. No, homaayyu miti. Aywa walii galee baana Jamiil. Sagantaa walii galanii kaa'anii. Ittuma dubbanna kaamaal gonare. Omaayyuu rakkoo hin qabu. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akasi wallahi gurbani nasra yumadadu. Jamila atillee nama biraa Lagi sosok ma basin tu marisa. Jamila abshir jedhe atillee nama biraa waan akka dhiiraa laallee jala kana laallee sii galchina. Fakkeenya dhiiraa jechuudha. Osii Benten namni akka dhiira bentee ofiin jettan. Lakkoofsa akka barreeffadha. Jamila illee kophaatti barbaadu. Inshaallah. Garuu immoo wanti isin beekudha qabdanii. Barreeffatee jirame. Yaa? Na beeka jedhu kun barreeffataa jira. Leebana. Baan kun kaafira nafa. Girmaalleen ana jedhaa namoota baay'ee jira. Girma yoo jiraatu mee girmaan eessa jira? Musliima dhaami